akkam jirtu hordoftootam Abdii 5G Media Network kutaa keenya harraatiin qe'ee warra mootiin Jimmaa Abbaa Jifaar warra Gibee Gamaam qe'ee Qufaaf Qananiim qe'ee Dammaaf Aananii kun barreessitoota qaqqacalee isiin dhalchiteem Oromoof Oromiyaaf Itoophiyaaf darbeem Afrikaa fi addunyaaf arjoomteem egaa warreen coba sammuu isaanii finiinsanii yaada gara qalamaattiin qalama gara waraqaattiin aggaamaniim gumaacha baraaf kufee hin cabneem kan dhalannaan hin dulloomneem arjummaa gamnaam saba isaaniif atomanii wal isin barsiifnaam isin hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jennaam egaa ilmaan shanan Gibee kun warra beekumsaan hin komatamneedhaam tokko ustaazaa fi qabsaa Oromoo angafaam Raayyaa Abbaa Maccaatiin Ustaaz Ahmediin Jabal Dr. Abiy Ahmed Engineer Gali Abbabor Engineer Abdul Adim Arabum Riyar Rayyam Abdul Bari Badrum Akimal Abdum Abdi Getachom Salim Amin Nabani Shafim Abdul Hafiz Miftahim Safa Zainum Ahmed Abba Zinab Million Tigist Tawfik Sharif Kamer Sharif Mujahid Habom Bula Kadir Ahmad Abba Olim Fim Tayyib Abba Foggi warreen afan hedduun qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo dachiin Jimmaa biqilchitee magarsitee kan coba sammuu isaanii qalama isaanii warqii tufuun artii Oromoo tarkaanfachiisanii fi beekumsa Oromoon qabduun isa dhugaa gochaan addunyaa kanatti agarsiisan isaan muraasam egaa kutaa itti aanu keessatti sagantaa birootiin walitti deebinaam ammas garaan ilmaan dhiiraa daheem himma seenuu ulfaam laftim hadaduma dhiitee barituun beektotaa fi ogeeyyota hedduun addunyaaf bu'aa furmaata waaraa fidan da'uuf miixachaa jiraachuusim hin shakkinum hin shakkum lafa nagaanaaf olaam